gooftaa keenya eebbifamu. Waaqayyo gaariidha. Sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko nu dubbiseetanii itti fufnee Waaqayyoon kadhanneetu dubbii Waaqayyoo qooddannaa bal'inaan har'aa isinii kadhachuudha kan inni barbaadu. Qalbii keessan, yaada keessan, hafuura keessan gara natti akkasiin fiddannan barbaada. Guyyaa sadaffaatti Asteer uffata mootummaa uffattee kutaa mana mootummichaa isa gara keessaa lixxee fuula isaa fuullee lafa mootichi taa'uu hin dhaabbatte. Mootichi immoo mana mootummaa isaa keessa teessoo isaa irra fuullee balbala manichaatiin hin taa'a ture. Asteer mootittiin kutaa manichaa isa gara keessaa sana keessa utuu dhaabbattu mootichi yommuu arge isheen isa biratti adda argatte. Mootichi siiqqee harka isaa keessa jiru isa warqee irraa hojjetame sana isheetti hin qabee, isheenis itti hiixattee fiixee siiqqee sanaa hin qabde. Yommus mootichi, yaa Asteer mootittii, maal siif godhuu, maalis barbaaddee, walakkaa mootummaa kootii iyyuu yoo ta'e siif nan kennaa jedheen. Asteer immoo deebiftee, yaa mootii, jaalala kee yoo ta'e ani har'a nyaachisa ani siif qopheesse irratti Haamaanii wajjin naaf argamii jettee jedha. Abbaa keenya, jaa gargaarsa kee, jaa tola kee, jaa arjummaa kee, jaa amanamummaa kee hundumaa maqaa kee maqaa gooftaa keenya Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Ayyaana kee nuu baay'istee yeroo eebbifamaa, yeroo jaallatamaa, yeroo ulfina qabeessa kana waan nuu kenniteef fuula keetti argamnee dubbii kee sirraa barachuu akka dandeenyuuf, sirraa dhaga'uu akka dandeenyuuf fedhii garaa keenyatti waan dhangalaafteef galanni siif haa ta'u. Amma immoo yeroo kana ani fi obboloonni koo fuula keetti argamnee jirra. Maqaa kee maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbiin jireenya namaa hojjetu, dubbiin gaaffii namaa deebisu, dubbiin cufaa namaa banu, dubbiin gaara namaa gadi namaa qabu, dubbiin jireenya namaa haaraa godhee hojjetu, dhuka namaa kan jabeessu, lafee namaa kan jabeessu, ribuu kan walitti qabu, sammuu namaatiif boqonnaa kan kennu, keessa namaatiif haara galfii kan kennu, sagaleen kee inni dhugaan sun maqaa Yesuusiin gadi nuuf haa dhiifamu. Dubbii kee akka nu bira hin geenye haala garaa garaatti hidhuudhaan kan nu lolu maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u. Hafuurri qulqulluun jireenya keenya irratti haalaan haa hojjetu. Sagalee kee gannuu dhiisii maqaa kee maqaa gooftaa keenya Yesuusiin ameen. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Bargit kutaan kun haaraa isinii ta'a jedhee yaadu. Garuu sagaleen ani yeroo hundumaa kanan itti boqodhu, kanan itti haara galfadhu, baay'ee kanan itti gammadu, sagalee keessa koo guutee, sagalee laphee koo irratti ulfaatee na qabu, sagaleen ittiin jajjabaachaa jiru, isuma ittiin jajjabaachaa jiru sana, isuma Waaqayyo keessa kootti guute sana yoo namootaa qoodee anis hirkaataa yookiin boqonnaan itti argadhaa, namoonnis immoo itti fayyadamu jedhee tana mana. Sababiinsaa inni sun dubbii Waaqayyoo isa Waaqayyoo akka dubbachuu barbaade waan ta'eef akkasumatti waan amanuuf jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Baay'een keessan kutaa kana tajaajilamtanii beektuu, ofii keessanii lallabdanii beektuu, dubbistanii beektuu, whatever it is, karaa garaa garaatiin isinii dubbifameera waan jedhu abdiin qaba. Haa ta'u iyyuu garuu amma maal isinii kaasuuti kan inni barbaadu, hafuurri qulqulluun jireenya keenya gaafa hojjetu, hafuurri qulqulluun laphee keenya gaafa hojjetu, hafuurri qulqulluun sagalee isaa gaafa nu dhangalaasu, laphee keenya guutuu bannee, laphee keenya guutuu saaqee hafuura qulqulluudhaaf available taanee, eeyyamamoo taanee kennuu fi danda'utu nurra jiraata jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. So kutaan kun seenaa Asteerii. Akkuma isin beektan gara boqonnaa tokkotti duubatti deebitanii yoo ilaaltanii, boqonnaa tokkotti Ahashwiroosii fi Waashtiin wal dhabuu isaaniiti. Ahashwiroos kan jedhu mootii biyya bulchuu akka ta'e, nama dhageettii guddaa qabu, biyya 127 mootii bulchuu, biyya Hindiitii kaasee hanga biyya Itoophiyaa jedhamtutti mootii bulchuudha. Ahashwiroos kun mootii biyya 127 gaafa jennu just like kan akka biyya Itoophiyaa kanaa jechuudha. So
biyya 127 bulchaa otoo jiru mootiin kun giiftii duree biyya sanaa yookittiis immoo haadha manaa isaa wajjin yookiin Waashtiin wajjin wal dhaban. Wal dhabdeen isaanii maalinni afurri of tuulummaa, afurri of jajuu, afurri abboomamuu diduu, afurri dhaga'uu diduu Waashtiin keessa guute. Waashtiin mootiin kabaja mootummaa isaatiitiif jecha diggisa diggisiisee qophii guddaa qopheessisiiseetu qophii sana irratti ishee affeere. Ayyaachuu kan isheen irratti affeeramte lafa qotuu irratti miti. Kan isheen irratti affeeramte dhagaa baasuu miti, albuuda baasuu miti. Kan isheen irratti affeeramte mana dhiqoo hojii beetin mabeetii isa jedhan hojjechuu miti. Kan isheen irratti affeeramte nyaachisa irratti. Kan isheen irratti affeeramte kabaja guddaan hiriyoota isaa fuulduratti mootota biyyoota adda addaa irraa dhufan bakka bu'oota mootota qondaaltota mootummaa fuulduratti kan isheen affeeramte. Kan isheen affeeramte sirna irratti, cidha irratti, nyaachisa irratti. So iddoo kanatti argamuu diddee jedha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Sana booda mootiin in aare, mootii caala immoo qondaaltonni mootii in aaranii waan tokko murteessanii mootiitti beektonni mootii sana gorsan, mootiitti dhiyeessan. Yaa mootii, dubartittiin kun akka si diduun, si abboomamuu diduun kun waan gaarii hin goone bifa kanaan itti fufa yoo ta'e, dubartii kanarratti ejjennoon barsiisaa ta'e, adabni barsiisaa ta'e hin fudhatamu yoo ta'e biyyatu badaa. Dubartooti yookiin dubartoonni hundinuu abbaa manaa isaaniitiif in ajajamanii, in abboomamanii. Kun nagaa maatii jeeqaa, tokkummaa maatii jeeqaa, hariiroo maatii jeeqaa, jaalala maatii jeeqaa. Akka kanatti hin dhiifna taanaan kun hin barama. Giiftii dureenuu mootii diddeetu jedhama. Sana booda mandara keessa kan jiran xiqqaa aga guddaa hanga xiqqaatti namoonni abboomamuu didu waan ta'eef dubartii kanarratti ejjennoon haa fudhatamu jedhanii gorsanii. Sana booddee dubartii kana maasaraa mootummaa keessaa baasanii haadha manaa mootii ta'uurraa mulqanii jechuudha. Haleluuyaa. Sijjammar macaafni qulqulluun keenya kutaa kanarra kan inni nu barsiisu of tuulummaan gaafa dabalu namni anatu caala, ani ga'eera, ani abboommii bira darbeera, ajaja bira darbeera, waanan ajajamuuf hin qabu jechuu gaafa jalqabu, ajajamuu caala ajajuutti gaafa ariifatu yoo dirqamni irra jiraateen alaa gara sanatti gaafa dheebotu, dheebuunsaa gara sana gaafa ta'u lawun mafxanuun kufaatiidhaa ariifachuu isaati kan nu agarsiisu. Dubartiin kun maasaraa mootii keessaa gadi ari'amtee goodaatti baate. Sana booddeetu akkas jedhanii namoonni kun walii galan idda ishii of jajje, ishii of tuulte, ishii abboomamuu didde kana mana maasaraa mootummaa keessaa baasanii booddee mootiidhaaf haadha manaa gaarii bifatti kan toltu, nama dhaabbii toltu, naamusa toltu, ulaagaa garaagaraatiin safaranii haadha manaa mootii gochuudhaaf eeyyee barbaadutti ka'an. Sana booda dubartoota mootiidhaaf kaadhimaman keessaa Asteer filatamte. Asteer jechuun qomoo Yihuudii. Qomoon Yihuudii immoo booji'amaniiti kan isaan jiran biyya sana keessa. Booji'amaniiti gaafa jennu afaan ammaatiin garbittii isaanii jechuudha. Hojjettuu isaanii jechuudha. Ayyaachuu mootiidhaaf kaadhimamuu mitiiti. Mootiidhaaf haadha manaa taatee dhiyeeffamuu mitiiti. Qomoo mootii sanaa, fira mootii sanaa, lammii jiraataa biyya sanaatiif iyyuu hin heerumtu. Because bifa ammamii haa qabaattu ishiin booji'amtee dhufte. Obboleessi ishii yookiin durbin ishii, wasiilli ishii kan inni taa'u balbala mootii fuuldura taa'e waardiyyaa ta'ee hojjetaa jira. Iddoo gadi aanaatu isaanii kennama. Dubartiin kun eenyu akka taate baakgiraawundiin ishii, piroofaayilli ishii wanti dubbatame hin jiru. Namoonni akkuma ishii arganiin ishii jaalatanii jedha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. In jaalatan kan jedhu macaafa kutaan amma dubbisee boqonnaa 5 keessatti maal argatte jedha? Adda argatteedha. Ishii dubbachuu kan ani barbaadu. Adda argatte kan jedhu afaan Amaariffaasaa mogas aganyach ilaal. Mogas jechi jedhu kun immoo afaan Ingiliffaatti maal jedha? Grace wayim ደግሞ mercy jedhetu dubbata. Mogas jechuun wayim ayyaana, grace jechuun immoo kennaa tolaa kan nama hin malleef kennamu jechuudha. Praise God.
So ayyaana waaqayyoo waan argatteef adda waan argatteefi kennaan tolaa ishiidhaa kenname. As mootii fuuldura duwwaa utuu hin ta'in warra mootiidhaaf haadha manaa barbaadan fuuldurattis immiidhagdee bifa toltee naatoo tolte. Naatoo kan jedhu sun afaanuma Ingiliffaatti deebisee ammas maal jedhaa? Ayyaana jedhaa jechuudha. Dubartittiin kun dhaloonni ishii booji'amanii jiru. Ayyaanni waaqayyoo irra jira. Iddoon ishiin jirtu mijataa miti, ayyaanni waaqayyoo irra jira. Haalli ishiin keessa jirtu mijataa miti, ayyaanni waaqayyoo irra jira. Ayyaana waaqayyoo kana qabatteetu biyya sana keessa jirti. Ayyaana sana waaqayyoo kana qabatteetu gara maasaraa mootummaatti ol galtee. Ayyaana waaqayyoo kana qabatteetu haadha manaa mootii taate. Ayyaana waaqayyoo kana qabattee giiftii duree taate. Qixni giiftii dureedhaaf kennamu isheedhaa kennamee jiraachaa otoo jirtu gaafa tokko Haamaanii fi Mardookaay gidduutti waldhabdeen uumame. Waldhabdeen uumame immoo maalinni? Haamaan qondaala mootii isa olaanaadha. Mardookaay immoo waardiyyaa balbala maasaraa mootii fuuldura taa'uudha. Haamaan qomoo warra mootii sanaati. Mardookaay immoo qomoo Yihuudootaati. Yihuudoota jechuun Israa'el. Israa'el jechuun immoo qomoo fo'amoodha. Qomoon fo'amoon kun yeroo hundumaa waaqa waaqessan qabu. Iddoo arganitti garaan isaanii jilbeeffatu. Waan argeef garaan isaanii jilbeeffatu. Waan arganiif of hin kennan. Waan arganiif of hin laatan. Waan arganiif harkan diriirsan. Waan arganiif hin kufan. Inni nama sagaduuf beeka. Mootii sagaduuf beeka. Tokkicha sagaduuf tokkicha jilbeeffatuuf beeka. Haamaan immoo yeroo hundumaa akka isa sagadan namoonni akka isaaf ol ka'an akka isa kabajan gugguufanii akka isa sagadan barbaada. Mardookaay immoo waaqayyoon ala nama kamiifiyyuu hin sagadin kan jedhu waan dubbiseef seenaan kun yookaan seerri kun isa keessa waan jiruufi abboomamuu dide, jilbeeffachuufi dide, sagaduufi dide, qoma'uufi dide. Sana booda Haamaaniin in eekkame in dallane jedha. Haadha manaa isaa wajjin hin mari'atee Mardookaay irratti yakka fudhachuun garaa isa ga'uu dideedha. እኔ በጣም የገረመኝ እቺ ነች። መርዶካይ irratti አሎ በይንሰ fudhachuudhaaf yaadeedha garaa isa ga'uu dideedha. ምን ማለት ነው? ሂንቱፈቴ jechuudha. ለመበቀል እንኳን ija ba'uudhaaf mataasaa nama harka isa guutu ta'uu didee jechuudha. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Ija isa guutuu didee aariinsa Mardookaay duwwaa balleessuun, Mardookaay duwwaa adabuun, Mardookaay duwwaa rukutuudhaan aariinsa itti qabbanaa'uu dide. Sana booda maal murteesse? Qomoo namicha kana hundumtiyyuu dhumuu qabaa kan jedhu yaada. በአንድ ሰው ምክንያት አንድ ዜጋ አያችሁ ለሚን tokko naganni tokko akka inni badu murtoo murteesse. Murtoo isaa kana haadha manaatti hime. Murtoon inni murteesse kun qondaaltota wal ga'e. Murtoon inni murteesse kun Mardookaay bira ga'e. Murtichi murtoo maaliiti? Yihudii kan jedhu hundumtu, Ibroota kan jedhan hundumtu maal haa ta'an? Ajjeefamanii kan jedhu. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Isa booddee Mardookaay in gaddee in aaree uffata gaddaa uffatee. Maal uffate? Uffata gaddaa uffatee. Uffata gaddaa kana uffatee otoo inni jiru namoonni arganii dhaqanii Asteeritti himan. Asteeritti himan. Waaw! Asteer immoo gadda laphee jijjiiruutu hin ta'in uffata jijjiiruutti xiyyeeffatte. Uffanni jijjiirameedha. Gaddi lapheen jijjiiramu taanaan faayidaa hin qabu. Uffata ergiteef uffata sana fuudhee uffachuu didee Mardookaay. Sana booda waamtee rakkoo jiru gaafattu. Gaafa gaafattu Mardookaay waan jiru hunduma Asteeritti hime. Asteer sana booda
murtoo tokko murteessite. Boqonnaa 5 kun kan inni ibsu isa kana jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ol seentee mootii gaafachuu. Daakabaadha. Ol seentee mootii gaafachuuf immoo duraan dursitee mootiitti rakkina baattee dhaquutu hin ta'in mootii gara rakkinaatti waamuu qabdi. Argitanii